gochuu danda'u. Even kan arfan isaaniiyyuu Mubaaraka maal jedhe gara reeffa 5-4 jira keessaa fira. Okay, karaa lammaniyyuu gargaaruu nan danda'anii jiru. Karaa lammaniyyuu gargaaruu nan danda'a. Karaa maatis, karaa reeffi biyya galus, karaa jaroonni ishee ajjeesan kun seeratti dhiyaatus nan gargaaruu nan danda'a. Karaa lammanii jechuudha. Right. Isa kana gargaaruu dandeessennaan asiliinis karaa isaa waan gargaaru. Yaada masiliin jedhe fakkeenyaaf maatiin maal barbaadu yoo namni tokko du'ee miti reeffi biyya galee dhiisee yoo humna qabaatan reeffa yoo argu barbaadan biyya galchuu dandeenya. Oromoo gargaaruu danda'a. Arguu kanaani eenyu sitti mee jennaan maatii keessaa eenyu bilaamaaf ayyuu wallaggaa ajjala yutti kun argadheera maatii keessaa tokko jechuudha. Nutuma bee hojii galii gallee jirraa jedhaa jiru gudoola anjalattan haaree ture akkamitti akkana naan jedhan jedhee. Obboleetti eenyu si erginaan maqaa qorratti biyya jaala baate dhiisi waan jaa anamman deemeera. Akkamitti akkas jettaati Mubaarak koo anis nama siin jechaa jira. Anis nama intalli duute kuni intalli duute kun naanis na ilaallatan. Maqaa koo isaajee koo balleessitee awwaaltee nama gandaana goote ana. Sigalee akkamitti maqaa koo fudhattee boo dandeessi kunoo maatiin kunoo dhufanii bambala. Mubaarakiin walii galee. Akkanitti maqaa kee fudhadhee ba'e immoo sagalee teelegiraamii fi waasaappiirra naa ergamee jirutu jira. Mubaarak kana nuun jedhe sagaleen uummataaf kan ta'u immoo sidha beekamaadha. Akkuma sitti medura jechuudha. Akkuma sii kaase yoo yaadaan qabda ta'e. Koomenti mul'atu ayi. Sirriidha yaadni kee sirriidha garuu isaarama waan tokko fakkeenyaaf waa'ee karaa seeraa hordofuu sagalee ta'u waan kana namni takka waan biyya rabaa waan gochuu danda'u hin jiru. Biyya sana keessatti waan baay'eetu wal dha'aa jira. Fidanii immoo sooshaal miidiyaa irratti ibsu. Tokkoffaa eenyu tajjeesee amma fakkeenyaaf osoo ragaa malee intalli qoricha nyaachistee ajjeette jechuun illee bari yakka. Hin beekamu kan kana qoratee baasu poolisiidha malee yoo kana sooshaal miidiyaa taasifaman sun dhumarratti yoo soba ta'e kissii guddaa illee siin kaasuu dandeessi. Maqaa balleessaa. Even biyya kana ta'u fakkeenyaaf nama tokko osoo inni nama ajjeesu poolisiin yoo qabellee haga qoratee seeraan mirkanaa'utti yakkamaadha jedhu malee isa tajjeese hin jedhamu. Seeruma biyya lafaati. Seera keessatti hin gaafachiisa waan ta'eef of eeggachaa haasa'uun illee maqaa namarra kaa'uu kan illee haga seerri qoratee bira ga'ee waa tokko mirkaneessutti. Isin dandeettiin keessan waan amasiin gochuu dandeessan. Asiliin faa warri akka Mubaarak faa sagalee kan isaan ta'an yoo uummati reeffa faa biyya galchuu waan akkas akkasii yoo gargaaran maree waa'ee karaa seeraa keessa eegalee tajjeesee sana tajjeesee kana jettanii maqaa keessana kan balleesse. Atis dhuftee maqaa akkasitti intala tajjeesee sana tajjeesee maqaa bira hin jirtu waan jiru sana haasa'i malee akkas ta'innaa jedhee haasa'i malee ishee tajjeesee kana tajjeesee haasa'uun tokkoffaa yakka gaarii miti jedhee yaadan akka kootti. Sirrii moo yaanni kee bareedaadha garuu waan jedhamedha kan nuti haasofne bira jiraanne immoo anis atis nagarree warri bira jiran waan dubbatan immoo dubbanne. Tole bakka beellama gaafa isaan nama godhatanii yookiin namni isaan achi beekan sun argamee Mubaarakii wal qunnamsiisan atillee akkasitti waan maatiin barbaadan wanta jedhii fooloo fi deebiteera wal quba qabanna guyye nagaan oole. Thank you agar maal jabaattee obboleettii keetii sagalee ta'uu keeti. Dhugaan kee. Yaa isheen sagalee mataate dhugaa dubbachuuf sagalee taate nama. Ishi nagaan bulaa garuu waan isin beekuudhaan jechuudha warri koomentis koomentii barreessu yoo ta'e appilikeeshiniidha kan nama namni yeroo hundumaa koomentiin qoymee obboleessa koo qoymee warra dhaggeeffatanitti naamsa tokko hima. Rakkinaan qabu ilaa maal seetan beektu dhalli namaa nama ta'uunsaa duwwaan gahaadha waan biraa otoo hin taane jechuudha. Ani immoo intala gandaa otoo hin taane intala Oromooti. Kanaaf dubbadheera kana Mubaarak girdi akkas jedhamu jechuudha. Kun maqaa balleessii miti si jammar. Kan mataatiin badeeyyuu jira waan ta'eef kun maqaa yoo badees Mubaaraktu badee jechuu miti. Sagaleen na bira jira waasaappii fi teelegiraamii isa kana yoo barbaadde ragaa qabatamaadhaan siin ergaa. Kan kanaan ala ani nama intala jaallatamtuuf kabajamtuu akkan ta'e guyyaa har'aati kaasaati hordoftoonni warra jala teessanii koomentii badaa barreessitan iyyuu na baraasiniin hin jedhashi. Ani garuu Oromoo ta'uu keetiif maaf Oromoon iddoo hin taanetti cabee hafa maaf Oromoon mataatiin du'a jedheeni malee kana sagalee sii ta'u waan tokko naa goota wayin immoo waan haabuustaaf miti. So koomentii badaa barreessitan na beektuun birattis beekuun qabu. Hunda keessan garuu hin jaalladha sababa nama taataniif. Nagaan bula. Kanadha dhaamsan qabdan miti.
gaafachun. Imalolti tuna wasaka baishi baka nagat. Maaliif barbaachise Inkosa asliin inkosa abshiri dhugaadha gaafachuun kee dhugaa rabbii baay'ee sirrii maaliif okkoon nama du'e nama kun koo lubbuu namaati dhugaadha miira keessa galchee nama fakkeenyaaf namoota koomintii barreessatti naari'an gaafa lubbuun namaa darbu akkaataatti namni dubbatu jajiin godhina maal dubbachaa jirti maal waa'ee maalii haasaa jirti maal dhiyeessite kan jedhu irratti fokas godhaa malee kuni maraatuudha kana buusi maal hin jedhina obboleetti ishee miti fira ishee oromoo commenti nama buusu bara commenti ni buusu yaada nama san ofsee dhageeffadha. Ishi nagaan bulaa asli galatoomi warra aftanis galatooma mubaarakatti immoo akkattuu badhu maqaa balleessii hin jedhini sababa ragaa qabuufidhaanis akkuma kee nama ragaa qabdudha. Nagaa noore lubbu karaa nagaa. Okay. ባይወር መሳውትነት የከፈለች ልጅ ናት ሶ ሙጠነው ቀብዱራ ካቴ በሩምሰ ደበለታን ቀብዱ ወልት እንጉላልቴ ጎርሳ ገረገራ እዚህ ከነቴ ሲአቋቋምቲ አብዲጀ ሩካባለ ዳይቲ አማና ሶ ነምኒ ያላላን ቀባሜ ዱት ለፍራቹ ዲደ ይስን ለከስሙዱ አራይስን ኦልች ዋንተ ሰዓት ከምከም كنو ساعتي 3 الرا هنقا قلقلة ساعتي ساعة 10 نجرة كسي أجيتر التيمة ساعة 3 الرا ساعة 10 هات المنا مدامي أمير thank you قالت صبرك لبو يا أكاسيتي قطعتي على ما وري أصلي برجرتني جالتني إسي ديمي يرو باية دررمتني ميديا كران نسوچوفتني بوي جان إمماني نغتي ديم تيريتني إني هذا يادة سادة يادة تيرو سر بوها إم بوهنا خد تاركو بيساني مدى نفايتني أنا برد ويه بريدو كوي نفكر ملكا أكاسي وندي كيس أكاسي أيه فتوية إميرا باجي شبك أنتار شاسلية أيه يالالتي فنانا نشا أمير بيريدي يوم أقامتي كويانجي منك يا نمشي سارينكم ما إرغتنت جريت من فلك تقرب على تقطقط على لمن قاس تلك على እኔ ልክ አልገባለሁ እኛ በጣም ተዘጋጅተናል ልክ ትገባለህ የሲኤስአር ከም ጅርት ገለቶማ ምን አባ ፈለክ ተዘጋጃለህ አራንሲ ታናናምሲ ታለ ኢንሻአላህ ኮምፕሊኪ ገራ ቦርፋ ወንነት ነው ወጥከ ማልን ይኩን ቢቢሲ ቀረተለታውን ወደ ቢቢሲ አቅርበው ይሄ አልጀዚራ ነው ወንድ ከዛን ኮምፕሊኪ ገራ ቢቢሲ ነምኒ ኩማሪ ቦዘርዋም ኮምፕሊኪ ገራ ወርነጊ ነጠሪ ደም የማይነካ ነካ ላ ልክ ትገባል ህክማ በደም ጃዳራ ምን አሰብከ የጫወታ ይቀር እኔ መቀጠል ከጥሩኔ ቢሲ ቢተቀረው ጥሩ ነበር በሜሴንጀር ላከለ ሚዲያውን የለገበም እንድታይ ሳተላይት ላይ እኮ ነው ሳተላይት አልገረለ እንትን ወደ ሳተላይት ነው ወጥፍሽ ናይዞሽ ታውሉ ቲቪ ከፍቶ ያዳመጠ ነው እንደዚህ ቲቪ ከፍቶ ኮፕሊንግ ይወራ ማለት ችግር የለም ቢቢሲ ቀረተለት አንድ ጥሩ ሊሰካካልካ ወደ ቢቢሲ ከተስወራ ጥሩ ነበር ቢቢሲ አፋን ኦሮሞ ሁሉ እዚህ ቢቢሲ ትግርኛ ካሳቲ ላኩል ታንክ ዩ ምን አባ ኮፕሊንግ ይወራ ይተነባቱ وعليكم السلام دكتور
Jalan ጨርሻለሁ ከቻልክ ጫወታ ካንስል አድርግ በኋላ ከምትሸነፍ ተሸንፈ እንትን ከምትል ከቻልክ እኔ አሁኑ ልንገርህ ጫወታ ካንስል አድርግ ከቻልክ እቀጣለሁ ካልክ ምንም ችግር የለም ና ባይ ውሃን ይበሰበሰው ዝናብን አይፈራም ተባለ በዚህ ያለበት መዝለል አይችልም ተባለ አንተ በስፈሰ ፍሳ እኛ ፈሳሽ ችግር የለም አላህ አለው ያላ የታፈው ማራንዴ ሙድሬስ የለም ማራንዴ አተሽኒ በዳ አበር አሙ ቦጁ ቀብለ ቦዩ ቀብለ ከስ ቡላ ቡላ ጅጅ